السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتم توني هردفتوني برسا ورما الحمد لله هن نغكوت نغيني كي انجار الله هن كبجادا بك جرتن مرس نغو دعوتو تنك نموني ماتي كيسني في يوكي ور بيجروف نيتي يوكي شبكة هيدو في بربادن أسرت واسرت هبچو قبضني تجرا ور بياتي في نيتي يوكي شبكة هيدو في بربادن جرا شبكة كان جيتو كو جرا كان جي سدي جرا كوغا تو كوتو جرا شبكة كن يوكي نيتي كن جرا وليلا ما جرا إني neetii maftuwaa kan dhuman qabne daangaa hin qabnetu jira jechuudha. Akkasuma neetii geegaadhaan hidhuuf yoo barbaadanis geegaan illee ni jira jechuudha. Geegaa 10 yookiin GB 10 yoo hidhuuf barbaadanis GB 10 ni jira jechuudha. Suni filannoon keessan jechuudha. Filannoo keessan irratti hundoonneeti isiniif hiina jechuudha. Kanaafuu sirriitti adda baafadha jechuudha. Warri kan daangaa hin qabne kan ji'a tokkoo barbaadanis yookiin ammoo kan ji'a lamaa barbaadanis yookiin kan ji'a sadii barbaadanis jechuudha ni jira jechuudha. Akkasuma geegaanis ni jira jechuudha. Kan geegaadhaa geegaa 10 jechuudha. Ji'a tokko ture jechuudha yoo qusatan jechuudha. GB 10 ni biyatan jechuudha asittis. Kan geegaa 10 hidhuuf yoo barbaadanis ni jira. Kan daangaa hin qabne hidhuuf yoo barbaadanis ni jira jechuudha. Kan ji'a lamaatis, kan ji'a sadiitis, kan ji'a tokkootis ni jira jechuudha. Sun filannoon keessanii filannoo keessan irratti hundoonneeti jechuudha. Kan isiniif fiduu dandeenyu yookiin isiniif erguufii dandeenyu jechuudha. Isinii galee. Akkasumas kaardii erguuf yoo barbaadan yookiin kaardii guutuuf yoo barbaadan jechuudha. Akkuma nama dura isiniin jechuudha. Kaardiin riyaal 20 jechuudha. Birrii 200 tahaaf jechuudha. Achitti kaardii 200 guutuufii dandeenya jechuudha. Sirriitti adda baafachuu qabdan jechuudha. Akkasuma daataan jechuudha. Daataan yookiin neetiin shabakaa hidhuuf yoo barbaadan jechuudha. Daataan kan geegaa 10dha jechuudha. Kan ji'a tokko turu yoo qusatan jechuudha. GB 10 yookiin geegaa 10 ni biyatan jechuudha. Geegaan 10 riyaala 50 jechuudha. Kan hidhuu dandeenya jechuudha. Isin galee. Asirratti ammallee wanti adda baafachuu qabdan jechuudha. Kaardiin isin moobaayila keessanitti guuttanii warra biyyaatiif ergitanii fi kaardiin nu erginu jechuudha. Garaagarummaa guddaadha qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kan isin moobaayila keessanirratti guuttanii warra biyyaatiif ergitan jechuudha. Sawarraa qarshii 12 fi nusa yoo ergitan birrii 50 qofaadha ta'a jechuudha. Akkasuma zeenirraa birrii 10 yoo ergitan birrii 40 qofaadha ta'a jechuudha. Garuu nu biratti jechuudha birriin 20 jechuudha. Birrii 200 saafiidha taate jechuudha. Garaagarummaa guddaadha qaba jechuudha. Isin galee. Akkasuma birriin 10 birrii 100 taate jechuudha. Birrii 20 yoo ergitan immoo 200 saafiidha ta'a jechuudha. Isin galee garaagarummaa isaa asirratti sirriitti adda baafadha jechuudha. Kan isin ergitanii fi kan nu erginu jechuudha garaagarummaa guddaadha qaba jechuudha. Asirratti sirriitti garaagarummaa isaa hubachuudha qabdan jechuudha. Garaagarummaan isaa halkanii fi guyyaadha jechuudha. Gimmaashiidhaan wal caala jechuudha. Asirratti sirriitti adda baafachuu qabdan jechuudha. Hubachuudha qabdanii. Egaa daawwattoota kiyyaa kana qofaadhaan miti jechuudha. Warra as keessatti neeta ji'aa hidhachuu barbaadanis qarshii 20 qofaadhaan isiniif fiduu dandeenya jechuudha. Shari'aan nu irratti hidhuu dandeenyus shari'aa zeeniiti, jawwiidha. Akkasuma moobaayilii 39ti, akkasuma moobaayilii riyaala 60 irratti illee hidhuu dandeenya jechuudha. Ji'a yookiin bulii 30 alaatul isiniif deema jechuudha. Maftuwaadhaa dhuman qabu, daangaan qabu, waan feetan yoo laaltan isin jalaa hin dhumu jechuudha. Soo ji'a hin guunne. Gatiin isaatis baay'ee tokko bareedaa kan ta'e jechuudha. Riyaala 20 qofaan neeta ji'aadhaa kan dhuman qabne, daangaa hin qabne, kan waan fedhan yoo laalan hin dhumne hidhachuu jechuun baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Riyaala 20 guddaadhaa miti jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa kan ta'edha. Kanaafuu aappii shabakaa bilaashaa guyyaa 2 guyyaa 3 isiniif daladdee isin dura dhaabbattu waliin rakkachuurra neeta ji'aa kana kan birrii 20 kan hidhattanii fayyadamuu isiniif wayya. Egaa daawwattoota kiyyaa warri kaardii maatii keessan kabee jiraniif erguu barbaadanis akkasuma neeta yookiin shabakaa warra biyyaatiif hidhuu barbaadanis akkasuma shabakaa biyya kana keessaadha warri kan ji'aadhaa hidhachuu barbaadanis nu dubbisuu dandeessan jechuudha. Lakkoofsa WhatsApp keenyaadhaa kan ittiin nu dubbisuu dandeessan duwwaa 5 duwwaa 123 53 67 lakkoofsa WhatsApp kanaatiin nu dubbiftanii jechuudha. Neeta kan kana keessaa barbaadanis kan warra biyyaatiif barbaadanis akkasuma kaardii warra biyyaatiif guutuu yoo barbaadanis nu dubbiftanii jechuudha. Filannoo keessan irratti yookiin fedha keessan irratti hundoonnee isin gaafannee alaatul isiniif hiinee fatuura isiniif erguu dandeenya jechuudha. Wanni isin irraa eegamu lakkoofsa warra biyyaadhaa kan kaardii guutuuf barbaadan yookiin kan neeta hidhuuf barbaadan WhatsAppidhaan bitaaqa sawaa waliin nuti erguu qofaadha jechuudha. Alaatul ammoo isiniif erginee fatuura isiniif erguu dandeenya jechuudha. Akkasuma warra neeta biyya kana keessaa barbaadanis riyaala 20 qofaadha bitaaqa sawaadhaa ergitanii. Egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu viidiyoo kana laayik sheer waliif godhaadha nama baay'ee biraan gahaadha. Wanni kun waan baay'ee tokko isinis warra biyyaatis faayiduu danda'u jechuudha. Waan baay'ee tokko faayidaa guddaa qabudha. Waan hordoftaniif galatooma.